Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu daawwattoota chaanaala Beekumsa Tube. Arraantana seenaa namoota lamaan kanaa qabadee dhufeera. Seenaa tana yoo haga dhuma dhaggeeffattan beekumsa irraa argattu jennee abdii qabna. Itti as dhiyaadha. Mucaan kun Jaayilaandii Boloorse jedhama. Haalota garaagaraa kan isa marsan maraayyuu injifachuun bakka namni isarra guddaa dhaqqabuuf hawwu qaqqabee isaanii olis tahe. Jaayilaandii Boloorseen gaafa umriin isaa waggaa 12 kubbaaniyaa xiqqoo takka tan daldaltoota cinaa itti fayyadaminsa kompiitaraa kan jedhamu Boloorsee Technology LLC uume. Doolaara 100 qofaanis eegale. Amata lama keessatti kubbaaniyaa 150 hundeesse. Raasammaadha kubbaaniyaa isaatillee doolaara miliyoona 3.5 qaqqabsiise. Jaayilaandii Boloorseen kutaalee daldalaa bicuurraayii milkii hagana geessuu argamsiise. Boloorseen dhiyeenya kana maqaa kubbaaniyaa isaa karaa Jaayilaand Boloorsee Global Groupitti jijjiire. Gadi fageenyaan Jaayilaand waan ijoollee garsuufay barbaaduuf yuunivarsiitii takka tan Yungoo Interpiriiniyoor Yuunivarsiitii jedhamtu uume. Yuunivarsiitii tana akka barattoonni akkaataa kalaqa daldalaatii fi hubannoowwan garaagaraa irraa argataniif uume. Bara 2017 keessa sirna barnoota isaa magaalota 10 geessuuf karoorfate. Jecha Jaayilaand kan nama kakaasu keessaa akkana jedhe. Hangaan maallaqaan argadutti bashannanurra beekumsaan qabuu fi akkaataa fooyya'insa jireenya kiyyaatiin nama hedduu gorsee kakaasuudhaan qaba jedhe. Seenaa Jaayilaand asuma dhaabna. Seenaa lammaffaatti as dhiyaadhaa isin jenna. Gurbaa kanaa maqaan isaa Ingifaar Kaamiraad jedhama. Gurbaan kun kubbaaniyaa Ikea jedhamtu kan Iswiidish namicha hundeesse. Namichaan kun gaafa xiqqaadhaa dhukkuba diislaaksiyaa jedhamu qaba ture. Sanaaf wantoonni barsiistonni itti himan isaaf hin galu ture. Diislaaksiyaa jechuun dhukkuba ijoolleedhaatti bu'u. Dhukkubni kun ijoollee akka waa takka hin qaraane godha. Ingifaar hojii isaa waggaa 6 kibiriita gurguruudhaan eegale. Kibiriita kana baaskiilaan gandeen keessa deemee gurguruu ture. Eegasii mana xiqqaa tokko kan halluun afaa keessatti gurguru banate. Guyyaa muraasa booda mana tokko kan meeshaalee manaa itti gurguran banate. Akka kursii fa'aa, miiza fa'aadha. Maqaa Ikea jedhamullee mana saniif baaseefi. Meeshaalee gurguru san harka isaatiin tolchee gurguru ture. Maqaan Ikea jedhamu kun seenaa addaa qaba. Gurbaan kun waan dhukkuba diislaaksiyaa jedhamu qabuuf jechootni ulfaataan isaaf hin galu ture. Sanaaf jechoota maqaa isaa harfii ittiin duraa as fudhate. Harfiin duraa Ingifaar jedhama. Ingifaar jechuunis maqaa isaati. Harfiin lammadaa Kaamiraad jedhamti. Kaamiraad maqaa isaa lammaffaa ammaa maqaa abbaa isaati. Maqaan sadaffaadhaa Elemtarii jedhama. Elemtarii jechuun maqaa ooyiruu keessatti guddateeti. Harfiin sadaffaadhaa Agunaraad jetti. Agunaraad jechuun araddaa isaa tan keessatti guddate. Ingifaar eegalli bara 2018 keessa du'aan addunyaa tanarraa boqote. Kubbaaniyaan kibiriita gurguruurraa eegalamte tun amma gatiin isii doolaara biliyoona meeqaantamiitti herregamti. Kubbaaniyaan Ikea jedhamtu tun biyyoota 53 keessatti seentarii 412 keessaa qabdi. Eegaan arraan tana seenaa teenya tana asumatti
dhaabnaa. Seenaa biraatiin haga walitti dhufnu nagaatti isin jenna. Ammoo yoo seenaa tana waa irraa hubattanii jiraatan koomentii jalatti nuuf barreessaa.